Mee abbaan dhimmicha qabsaan bara jireenya isaa saba isaaf kenne ogeessi siyaasaa murataan lubbuu ofiif hin sassanne kan kallattiidhaan dhimmichatti adeeme pirezidaantiin dhaaba keenya Leencoo Lataa maal jedhu laata isaanumarraa dhageenya. Waa'ee bobbaa jilaa adda Dimokiraatawaa Oromoo torban darbee gara biyya gara Finfinnee deeman dura gaaffiif deebii isin goone turre gaaffiif deebii kana goone keessatti wanneen jijjiiranii fi wanneen ta'uu mala jennu irratti haasofnee turre achi ga'uu keessan booda achi ga'uu keessan magaalatti ga'uu keessan reediyoo keenya irratti dabarsinee turre amma tasanii deebisantu namaa ibsiis ba'ee jira. Kanarratti mee waa'ee bobbaa sanaa irratti dhaggeeffattoota keenyaaf wanti hojjetamee jiraatu jechuun isin illee mee kanarratti maal jettu Leencoo? Nama lama biyya alaa kana kadhanne biyya keessaa immoo miseensa adda Dimokiraatawaa kan nu dura dhaqee achi jirutu nu eegee sadii taanee bultii lamaaf yoo quunnamamnee haasaan jalqabame jennee qoqophaa turre gidduutti gama mootummaa dhaamsi nu ga'e yeroon isaa yeroo ammaa miti haalli itti biyyatti deebitanis dura walta'iinsa irra gahuudhaan yoo ta'e wayyaa ka jedhu nutti ibsameetu sababa sanaan nu sadanuu walfaana biyya sanaa baane dhaamsi nu ga'e akka ibsutti maa dhuftanii dhufuun keessan badiidhaa osoo hin taane haallitti biyyatti deebitan fi yeroon itti biyyatti deebitan ka ammaa miti ka jedhu. Haallitti biyyatti deebi'uun keenya akka isaan jedhanitti dura mootummaa wajjin haasaan dhumachuudha. Nutis sana hin barbaanna mootummaa wajjin dura walta'iinsa irra gahuu ni barbaanna. Eega mootummaa wajjin wal hubannoota irra geenye booddee biyya deebinee qabsoo kana biyya keessaa geggeessuu barbaanna. Sana dhiibaa baanee sun dadhabamnaanitu achuma dhandhee haasofsiifna ka jedhuun dhandhee akka fakkaatutti yeroo ammaa kana waan garagaraatiin qabamanii waan jiraniif nu haasofsiisuun hin mijanne. Isaan filmaata adeemu kanaaf qophaa'aa jiru. Ittisa Abbayyaa sana waggaa arfaffaa jalqabamuu isaa kabajuu qophaa'aa jiru. Dhaloota OPDO kabajuuf irra turan yeroo nuti achi dhandhe kana irratti hojiin guyyaa kan mootummaa hoogganuu jira. Waan kanarraa kan ka'eef ammatti mijjanneef akka deebinu ta'e gama kaaniini gama keenyaan immoo afaanumaan qofa haasa'u osoo hin taane dhugaatti murteeffannee biyya keenya deebinee wareegama barbaachisu kaffallee mirga uummata keenyaatiif falmuuf qophii ta'uu keenya hojiidhaan mul'isuun barbaachisaa ture. Sun hojjetame amma. Ka ittaanu akkamitti of fuuldura tarkaanfachiifna waan kana kan jedhu teenyeetu immoo qabbaneeffannee ilaallee murtii irra geenya kanuma dubbiin. Baay'ee gaariidha. Kanaaf namoota ammayyuu ergaadhumaan jechaadha kan waan kun asirratti himame malee dhimma qaama dhimmichi ilaalu kallattiidhaan dubbistanii miti jechaadha. Itti dhaamne namicha ol'aanaa biyya sanaa dhaamsa ittiin geenye biyyan turre. Akka tokkotti gidduu nuti dhandhe sana immoo waan baay'eetu walirra bubu'ee ture.
namichi olaanaanii biyya sana bulchuu gidduun mantuudhaan inni immoo biyya alaa seenee namoonni dur beennus shaggarin turre warri TPLF keessaa beennu shaggarin turre garii isaanii silkiidhaan haasofsiifne magaalaatti gaafa deemnu wal argatan jedhanii osoo sun hin ta'in egaa deemuun keenya dhalate. Yeroo murtaa'e kana keessatti deemaa isiniin jedhanii jaalladhu. Daddaffiidhaan waan jedhutti dabalani malee yeroo guyyaa hammanaa keessatti deemaa hin jenne. Tole. Amma gaa xiqqoo wanni hin jiru shakkiin jiru maali jalqabumaa akkamittiin seensisanii amma gaa akkasii himtanitti xiqqoo adda ta'achaadha waan oduun namichi ilmaame dubbatu keessa baa jedhamanii ari'amanii waan akkas jedhudha. Amma garuu fixannee wal arguu qabnaa malee ammatti miti kan jedhudha kan isin jettanii. Qaamni tokko eerpoortii irraa viizaa kenneefii galchee qaamni biraan immoo bahe jechuun mootummaan sun ifisaa akka hin taane mootummaan sun tokkummaa akka hin qabne agarsiisa namoota jedhamtu jira. Isin akkamiin ilaaltu waan kana? Akkamiin isin galchanii akkamiin immoo guyyaa lama booda immoo daddaffiidhaan wanni isaa jechuun isaanii kun akkamiin ilaaltu isin jaallentu akka ilaalcha keessaniitti hojjaadha akka hubannaa keessaniitti? Ila waa'een adda dimokiraatawaa Oromoo kun warra biyya bulchuutiisi Oromoota iyyuu wal falamsiiseera. Warra Itoophiyaawwinnatiidhaaf falmus wal falamsiisaa jira. Maaliif waan hin yaadamin hojjetame? Waan seenaa poolitikaa Itoophiyaa keessatti hin beekamin. Waan ta'eef akkatti hubatan warra mootummaas dabalee warra mootummaatti dhufaa jirra jennee xalaa barreessinee eegatti ergine ji'a lama sadii. Sana booddee gabbaanee reediyoo irratti biyya keenya dhannee achitti mootummaa dubbifna jennee dubbanne. Osoo ala kanaan ka'in akka deemaa jirrus karaa namoota beennuu akka isaan quba qabaatan itti himne. Garuu mootummichi bal'aa waan ta'eef walii hiratan natti hin fakkaatu odeeffannoo kana. Warri eerpoortii akkuma nama tuuristii kamuu ol naquutti ol nu naqe. Ani viizaa ji'a sadii hin dhoofsifadhe. Yoo xiqqaate ji'a sadii turuuf. Sana booddee namoota beeknu isaan keessaa isaan kana silkiidhaan haasofsiisuu jalqabee warra magaalaatti gaafa deebinu wal agarra naan jedhe ture. Na fakkaata murni biraa immoo haala biraarraa ilaalee haalli jarri kun as jiraachuun yeroo ammaatti gaaga'aa ta'uutu mala jechuudhaan akka nuti deemnu nu akeekkachiisanii kana waan wal dhawaa baay'eetu jira. Haalli mootummaan kun hedduu guddateera. Hedduu babal'atee yeroo kana ta'u immoo bitaan waan mirgarra gahaa jiru dhaga'uuf yeroo fixa. Waan akkasiiti ana yoo na gaafatte akkin hubadhu. Baay'ee bareedaadha. Kanaaf akkitti deebitanii ufuma keessaniin tikeeta keessan ufuma keessaniin arreenjii godhatanii jechuudha mini. Deemaa eega jedhame booddee sun dirqamuma keenya inuma nu dhiisanii tikeeta keenya barbaaddannee airportii deebine airportiirraa baane nan shakkaa yeroo deemnu kana hundaa'u nama nu hordofu kaa'uun isaanii hin mala jedheetan akkasumatti deemne natti hin fakkaatu. Garuu kottu sin deemsisee fuudhee akkan gaafa Keeniyaadhaa baheetti nun baafne. Gaafan Keeniyaarraa baafamee
poolisa fuudhee dhaqee xayyaararra kaa'e. Akkasanatti hin godhamne kun. Amma ofoo keessaniin dirree xiyyaarattanii xiyyaara keessa yaabdanii deemtan. Baay'ee bareedaa. Meegaa kun kan jirtu ta'ee tarii namoonni ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'u kan isin qabsooftanii uummata Oromoo fi kan isin umurii keessanii qabsoo Oromoo fi miseensotatu jira, deeggartoota jira, namoota hedduutu guyyaa lamaan sadan irratti turtanitti jechaadha eeggatiin xiyyaararra baatanii oduun kun odeeffame kaasee namoota adda addaatu waan kana gaarii ta'uusaa murtii isin fudhattanii jennoo isin fudhattan kun gaarii ta'uusaa namoota adda addaatu karaa adda addaa dubbataa ture. Kana jechuun koo egereen yookaan egerboreen itti fufiinsi qabsoo kanaa maal ta'uu qaba bakka amma jirurraa garamitti deema dhaabi kun miseensonni maal gochuu qabu deeggartooti maal gochuu qabu Oromoonni immoo kanarraa dhimma qabaatanii dhaggeeffatan maal gochuu qabu Oromoota hoggaan jedhu yeroo isin biyya galtan jedhame biyyarraallee karaa sooshaal miidiyaa jedhamu kanaa namoonni gammachuu isaanii ibsaa turantu jiru jiranii bakkee kanaallee gammachuu isaanii kan ibsaa turantu jiru. Isaan kun itti ba'iinsa yookaan itti ba'iinsa hojii adda dimokiraatawaa Oromootii fi itti ba'iinsa gaarii hamu jechaadha. Isaan kanaaf kanarraa kaasee maaltu ta'uuf deema jechaadha? Warri dhaamsi nu gahee mootummaan biyyatti deebi'uu keenyaa dhibbaaf dhibbatti akka hin mormine wanti isaan irraa kaanii akka deemnu gaafatan haalicha yericha haala mootummaa wajjin wal ta'anii fixachuu yeroon isaa immoo yeroo ammaa akka hin taane kana jechuun ammallee balballi banaadha jechuudha. Nutis gama keenyaan yoo teenyee ilaallee ala kanatti hafuun ma dandeenya. Ala kanarraa mootummaa abaaraa hamma dandeenyu wacaa jiraachaa du'uu dandeenya. Kana garuu ganna 20 ol yeroo ta'uuf goone homaa hin sochoofne ammas itti deebinee mootummoota alaas hubachiifannee mootummaa kana dhiibnee akka inni nu haasofsiisee walta'insaan biyyatti galu gochuudhaaf xiyyeeffannee hojjennaa ammaan booda haalli kun mootummicha keessattis falamii hin uumu jennee fudhachuu hin qabnu. Akkuma Oromoo keessatti falamii uume akkuma warra Itoophiyaawinnatii gidduutti falamii uume achi keessatti illee uumuun hin mala jedheeti yaada odeeffannoo illee hin qabu. Yoo sochoote waa sochoofta. Yoo teesseetuma waa abaartee ati somaan fidduu waan biraas waan sochooftu hin qabdu. Tokko lammaffaa osoo mootummaan kun immoo itti kamirqaanu ta'e dhaquu keenya waan biraan itti dabaluu barbaadan waan ta'uu malu gaafa biyya dhaqnu kun ta'uu mala sun ta'uu mala jennee lafa keenyeetu beekaadhaan hidhamuus ajjeefamuus hin mala kun jennee lafa keenyeedhaan isa kana hunda keessaa isarra salphaatu ta'e amma. Isa hunda gadi gaaga'aatu ta'e. Kanaaf wanti isaan akeekan immoo ammallee wal haasaadhaan fixannee akkatti biyyatti deemnu irratti hojjechuudha. Kana irratti itti fufneetu dhiibbaa ofiifis kallachaan karaa quunnamtii qabnu goona. Mootummoota alagaa wajjin wal quunnamtii qabnu wajjinis waan kana hubachiifanneetu sochoofna. Kabiraa kana mikaasuu malu waa'ee filmaataati. Filmaata kana eenyu akka injifatu beekamaadha. Kana obsuun barbaachisu. Kanaaf filmaata isa kana osoo hin taane yeroo dheeraa
keessatti hegereen biyya sanaa maal ta'a ka jedhu irratti dhiibbaa qabaachuu akeeka godhannee yoo sochoone tartiibaan biyya keenya deebinee qabsoo kana dhaloota lafaa ka'aa jirutti biyya keessatti qopheessine dhaalchisuu irratti hojjenna. Kana irratti hojjechuu qabna. Baay'ee bareedaadha. Kanaaf hojiin dhaabaa akkuma kanaan dura itti fufaa, jaarmiyaan akkuma itti fufaa. Kanaaf wanti jijjiirame jiraate isin biyya dhattanii waan isin irraa eegamu gootanii deebitaniittu ammattis immoo akeekii dhaabichaa akeekii qabsiisatti galchanii biyya keessatti dhaaba akkuma jirti ta'ee hojiin dhaabaa akkuma kanaan dura itti fufaa jecha. Yoo jijjiiramni hin jiraata ta'e walgahii koree gidduu tarii walgahiin sanarra bal'aanis godhameetu koreen hojii raawwachiiftuu waan tattaafataa bahe waggaa 2 gahee amma gadaan koree hojii raawwachiiftuu gadaan koree gidduutti dhumachaa jira. Gabaasaan galee yaanni maaltu itti aanaanis falmamee waan hagammaa tattaafanne irratti sirrinni yoo jiraate wal qeeqnee ofis qeeqnee tarkaanfiin itti aanu maal ta'uu qaba ka jedhu gadaa isatti aanutu fudhatee ittiin socho'aa jechuudha. Baay'ee galatoomaa karaarraa dhuftanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Isinillee miidiyaa kana baay'ee ilaaltanii yeroo isin qabdanii baay'ee qubarraan qabdanii namoota baay'eetu deeggarsa guddaatu jira, xiyyeeffannaa guddaatu jira, isin bira jirra, waliin jirra jedhu galatoomaa jaalleencoo miseensi dhaabaa karaa walquunnamtii qabnu hundumtuu akka hojiin guddaan hojjetametti akka hoogganaa waan waadaa gale kana fiixaan baasetti isin fudhatanii baay'ee jajjabeessaa jiru. Galatoomaan isiniin jedha ulfaadhaa yeroo biraa immoo waan amma jennetti bal'inaan gaaffii deebii goona. Ammaaf galatoomaa isiniin jedha kanaan wal qabsiiftanii miseensotaa fi dhaamsa yoo qabaattanii isa dhumaa goona kana achii fixadheeraan gama koon. Miseensi kun akka balaa guddaa gaaga'ama guddaan gaheetti akka hin fudhanne. Qabsoodha. Lola guyyaa tokkootiin hin injifattu. Lola guyyaa tokkootiin isin injifatamtu. Itti deddeebiteeti yoo kun hojjechuudhee qabraa immoo barbaaddee hojjettaa wanti injifatamuu ka dhugaa taasisu waanuma barame itti deddeebisanii hojjechaa ooluudha. Injifatamuu akka inni shakkii ala hin taane ka godhu biyya ormaa dhaqanii dahannoo qosatanii dahannoo keessa taa'anii qabsoon geggeessaa jedhanii obsoo buudha. Biyya qufeessa. Kun waanuma filmaata qabu miti. Biyya keenyatti hin deebinaa irratti hojjennu hundi keenya furmaatii rakkina kanaa immoo ni argama. Galatooma yeroo gaarii qabaadhaa jaalleencha. Nagaan.